Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin kardi zeni kan karshi sin jala muratu yoro sin karshi tinatan ufuma isati majjana hidu maltu karshi kenya nu jala murata zeni gama laka tinanni malaka nu jala murati akamitu furra hidu rande jettani gafi adda kan nagafatani gafi kesan bifa video tin sinif qabadde dufetin jira barnota akan nama hundaw barbachi jechuudha barnota akan murteessa ta'e dhibbati kan dalagu isinif qabadde dufetin jira hanga duma saganta kenyatti like share subscribe gochuu hindagatina amma kallatti man kara baromsa isin dabarsa zeni malaka nyaato kamita akka tufurraa hidhattan fooni keessani seentu yeroo tokkoof mana bilbilaa keessa seentanii maal gootan hordoftota kiyya salphumatti steepii kana yoo hordoftan karaa salphaa ta'een ofirraa hidhatu ni dandeessan urjiini gootanii sanbooda sagal gootanii ammallee shan gootanii ammallee sagal gootanii sana booda jechuudha riqicha yookaan mallattoo masalaalaa tana cuqaastanii irratti dawwaltuu jechuudha yeroo kana irratti barreessitan irratti dawwaltoon amma irratti dawwaleetiin jira jechuudha hordoftota kiyya sirriitti hordofaa yeroo isin irratti dawwaltan haala kana waan isin keessaa qabdan hundumaa akka kanaan isinii fiddu jechuudha majjana ka ufiin hiitu waan birri keessa nyaatu hundaa haala kanaan isinii fiddi jechuudha hordoftota kiyya yeroo isin haala kanaan isinii fiddi maal gootan seetan hordoftota kiyya salphumatti jechuudha fakkeenyaaf keessan afaanillee isin gaafatuu danda'a afaanillee akkamitti akka afaan ingiliffaarratti deebifattan isinitti argisiisa jechuudha sanillee amma arabii farra yoo jiraate ingiliffaratti deebifatuuf asirratti gadi buutanitu maal gootanii lakkoofsa 6 asirratti ni barreessitu jechuudha sana booda asirratti gadi buutanii seendi gootu jechuudha isinii galee lakkoofsa 6 eega barreessitan jechuudha gadi buutanii seendi gootan nama seendi godeen jira ammallee irra deebi'ee yaalinaan jedhaa jira connection kiyya irra deebi'eetti yaalaa jechuudha maalin godha sirriitti hordoftota kiyya akkuma reefu godhe kompiitara jechuudha urjii 959 maslaala godhe irratti dawwalaa jechuudha amma irratti dawwaleen jira sana booda haala kanaan naa dhufaa jechuudha hordoftota kiyya isinif galami sirritti na hordoftota kiyya yeroo haala kanaan inni na dhufe jechuudha asirratti gadi bu'ee lakkoofsa 6 itti barreessaa jechuudha afaan jijjiiratu deema amma isinif galami lakkoofsa 6 itti barreessa sana booda asirratti gabbu'ee seendi godhaa jechuudha kun amma akkuma argitan tokkoffaratti language naan jedhee jira jechuudha lakkoofsa tokko kanan itti barreessaa jechuudha maaliif afaan jijjiiratu deema waan ta'eef language ka jedhu tokkoffarra jira waan ta'eef lakkoofsa tokko godhee seendi godhaa jechuudha sana booda kun akkuma argitan lakkoofsi lama ingiliffaarra jira jechuudha lakkoofsi sadi immoo ordoodha jechuudha lakkoofsa tokkoffaan arabiirra jira jechuudha hordoftota kiyya kanaafuu mi'aan amma arabiirratti deebiseen isin argisiisaa jechuudha maaliif kiyya duraan ingiliffaarra jira waan ta'eef lakkoofsa tokkon itti barreessaa jechuudha lakkoofsa tokko hoggaan itti barreessa jechuudha sana booda gadi bu'ee seendi godhaa jechuudha arabiirratti deebisuu deema sirritti adda baafadha kun amma sana booda haala kanaan naa dhufaa jechuudha hordoftota kiyya amma arabiirratti deebi'ee jira yoo namoonni fakkeenyaaf ijoolleen keenya kan arabii baay'inaan beekantu jira kanaaf isinitti argisiisuu jira seendi gootan lakkoofsa tokkotti barreessitanii konfarmi godhuuf jechuudha arabiirratti sirritti akka isinii deebi'uuf amma kun akkuma argitan arabiirratti deebi'ee jira jechuudha amma namoonni arabii hin beekne ingiliffaratti deebisuuf asirratti gadi buutanii lakkoofsa 6 asirratti barreessitanii seendi bakka jettu tana cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufaa jechuudha hordoftota kiyya amma lakkoofsa tokko barreessitanii jechuudha asirratti ammallee arabii farraa kara ingiliffaa deeffatu deemta waan ta'eef lakkoofsa tokko barreessitanii seendi gootu jechuudha seendi godheen jira sana booda haala kanaan nu dhufa ingiliffi tokkoffarra jira lammaffarra jira jechuudha kun akkuma argitan lakkoofsa lama barreessitanii seendi gootanii jechuudha hordoftota kiyya amma haala kanaan isinii dhufa isa kana walirratti connect godhuuf lakkoofsa tokko asirratti barreessitanii confirm gootanii jechuudha hordoftota kiyya amma isiniif galaa miti amma kun haala kanaan ingiliffarratti deebi'ee jira jechuudha walumaa galatti hordoftota kiyya yoo jijjiirratullee baatan arabiiffarra jiraate ingiliffarra jiraate kan isinirraa eegamu asirratti lakkoofsa 4 barreessitu jechuudha lakkoofsa 4 barreessaa sana booda asirratti gadi buutanii seendi bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha gara fuula duraa deemtanii jechuudha nama irratti cuqaasan jira sana booda haala kanaa lakkoofsa tokko hanga 4 naa fidaa jechuudha ammallee lakkoofsuma 4 itti barreessitanii lammaffarratti illee lakkoofsa 4 barreessitanii seendi gootu jechuudha seendi godheen jira sana booda haala kanaan naa fide kun akkuma argitan amma asirratti unlimited on net calls for Saturdays naan jedha jechuudha hordoftota kiyya haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf amma kan guyyaa 30tiin irraa qaba neetti unlimitediin irraa qaba jechuudha hordoftota kiyya kan ji'a jechuudha keessan kana caalaa waan baay'ee daraaddaree isiniif fiduu danda'a jechuudha fakkeenyaaf neeta torbaanii akkasumas neeta baatii kan ji'a 3 jechuudha isiniif fiduu danda'a kan guyyaa tokko kan zaa 24 jedhee isiniif fiduu danda'a jechuudha ni waan ofirraa hidhee jiruuf haala kanaan naaf fide malee keessan jechuudha waan rasiida keessan nyaata hundumaayyuu jechuudha fakkeenyaaf siimiin tokko jechuudha yeroo isin birrii itti nattan ufuma isaatiin majjaana kan bilbila yookaan kan itti saalallee ufumaanidha neetillee kan torbaanii kan ufumaan isinii hidhuutu jira
kanuma hundarraa immoo otoo neetillee nuuf hin kennine bilbilallee nuuf hin kennine ka ufuma isaatiin fudhatuutu jira jechuudha kidmaa qabnaa jechuudha kanaafu waan sanillee hundaa'u asirratti daraadaree isinii fidaa jechuudha ani amma kiyya kun akkuma argitan neetii koolii qofaatu keessa jira jechuudha kan guyyaa 30 jechuudha isa kana ofirraa balleessuu yoon barbaadama fakkeenyaaf asumarratti lakkoofsa tokko bakka duwwaa kanarratti jechuudha lakkoofsa tokko barreessee jechuudha sana booda seendi godha sana booda ammallee haala kanaan naa dhufa jechuudha kun amma lakkoofsa tokko konfarmi godhiinaan jedha jechuudha isa kana ofirraa balleessuu yoon barbaade lakkoofsa tokko irratti barreessee seendi bakka jedhu kana yoonin cuqaase jechuudha guutummaan guutuutu narraa hidhamee jechuudha hanga nan harka kiyyaan deebee hidhadhu ufii isaatiin majjaanni baatii kun deebee naaf hin hidhamu jechuudha rasiida itti naqulle keessuma ta'aa jechuudha isinillee kan torbaanii kan jedhalle yoo isinirra jiraate haala kanaan daraadaree kan isinii fidu ta'e haaluma kanaan hundaa'u ofirraa balleessuu dandeessanii jechuudha waan lakkoofsa sanirra jiru lakkoofsuma sanirra gachuqaatanii lakkoofsa san itti barreessitu akkuma nama isin argise kana fakkeenyaan isin argisiise isin asirraa fakkeenya fudhattanii bal'inaan ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha kan rasiida baay'ee isin jalaa nyaattee mataa isin dhukkubsitu zeeniin jechuudha har'a booda inshaallah waan tokko mataa isin hin dhukkubsitu jechuudha naamana karaa kana namoota baay'eetu itti fayyadame jechuudha namoota baay'een ittiin gargaare kanaaf waan kan ufillee itti fayyadameen ture jechuudha yeroo baay'ee mataa na dhukkubsaa turte lakkoofsa tokko ammasitti barreessee konfarmiyoon godhe guutumaan guutuutu irraa cancel ta'a jechuudha lakkoofsa tokko eega barreessitanii seendi gootan nama gaa irraa balleessuu hin barbaadu jechuudha maaliif itti fayyadamaa jira waan ta'eef harka kiyyaan hin adde waan ta'eef ofiif naaf hin hiine waan ta'eef hordoftoota kiyya isiniif ifaa miti meegisee takkaaf duuba deebiin isin argise jechuudha urjii gootanii 959 masraala gootanii irratti dawwaltuu jechuudha hordoftoota kiyya warra ifa hin ta'iniif jechuudha salphumatti afur asitti barreessitu jechuudha sana booda karaa afaan jijjiirratti osoo hin deemne seendi gootanii ammallee deebitanii lammaffarratti illee afur itti barreessitanii seendi gootanii jechuudha gama gadiitiin sana booda haala kanaan isinii fida kan isinirraa qabdan daraadaree isinii fida ofirraa hundaa'u eega balleessitanii xumurtanii jechuudha hordoftoota kiyya seendi gootanii hundaa'u ofirraa xumurtuu jechuudha inni kun eega waan hundaa'u ofirraa balleessitanii amma nurratti hafe moo nurratti hin hafne akkasumas wanni rasiida nurraa nyaata nurraa kutataa hafe moo hin hafne ka jedhuuf 959 gootanii maal gootanii irratti dawwaltuu jechuudha maslaala gootanii jechuudha irratti ni dawwaltuu sana booda hordoftoota kiyya asirratti maal gootu bakka duwwaa kanarratti gadi buutanii lakkoofsa afur barreessitanii seendi gootanii jechuudha ammallee deebitanii maal gootanii lakkoofsa afur barreessitanii seendi gootanii jechuudha amma dhumarraa beeksana booda kunoo akka kanaan jechuudha barreeffama iskiriinirratti argitan kana you don't have service nuun jedha jechuudha haala kanaan jechuudha barreeffama kana isiniifinnaan dhibbaan dhibbatti isinirraa cancel tahee jira jechuudha isinirraa badee jira jechuudha guutumaan guutuutu zeeniin keessan arra booda jechuudha birrii takka isinirraa hin muratu jechuudha hordoftoota egaan hordoftoota kiyya viidiyoo kana eega ufii keessanii irraa fayyadamtanii hiriyoonni keessan warreen viidiyoon kun bira hin dhaqqabin baay'eetu jira waan ta'eef akka isaan illee arganii viidiyoo kana irraa fayyadamaniif share like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha akka isin gammachiisuuf akka waa irraa hubatan abdiin qaba akkuma zeeni mataa isin dhukkubsite har'a viidiyoo kana eega ilaaltanii xumurtanii jechuudha isinuu waan achirraa bu'aa achirraa argattan jechuudha komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha bu'aa isaa ni argitan jechuudha viidiyoo hanga dhumatti yoo kan daawwattan ta'e hordoftoota kiyya eega viidiyoon irraa qopheeffadilleen asumarratti kan goolabamuuf deemu ta'a viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatin akkasumas bakka isiniif hin galin yaada qabdan gaafii adda addaa komentii jalatti yoo nu gaafattan kan keessummeessinee kallattiin kan isiniif deebifnu ta'a bifa viidiyootiin hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha gama feesbuukaan peejii oksijii miidiyaa neetworkiitiin kan na hordofaa jirtanillee jechuudha profaayiluma FB keenya jala gadi seentanii kallattii liinkii qabatanii bal'inaan gara yuutuubii dhuftanii barnoota isin barbaachisu hundumaa'u achirraa argatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya egaan viidiyoon kun asumarratti kan xumuru ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha